nama naaf fidaa nama naaf fidaa nama naaf fidaa obboleewwan keenya kabajamtootaaf jaallatamtoota tiiktookii yuutuubii feesbuukii irratti illee wal dhageenye sagalee tokkoon obboleewwan keenyaaf sagalee ta'aa jirtanu galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Duraan dursee wal dhagahuun Oromoo wal dhagahuun baay'ee tokko nama gammachiisa. Obboleewwan keenyatti illee abdii guddaa hora jechuudha. Warra mana hidhaa keessa ta'anii achii gadi nu eeganu obboleewwan keenya kun nu dagatan immoo gaafa nuti bakkee jirru qofittiin wajjin jiru moo har'allee gaafa nuti rakkannee sagalee jaraa barbaadnu nuuf ta'aa jiru jedhanii achi warra mana hidhaa keessaa nu eeganu nuti isiniif jirra jennee bakka hundaan gaafa sagalee tokkoon hayyoonni gurguddaan otuu hafin ijoolleen xixiqqoon abbootiin otuu hin hafin akkanatti gaafa sagalee taanuuf hedduu tokko nama boonsa. Sagaleen keenya illee hin dhagahama inshaallah hin dhagahama inshaallah. Hamma wanti nuti gochuu qabnu maali kan jedhu irratti dubbachuuf hundi keessa namni 34 seentanii jirtu namni natti mul'atu asirratti nama 34 natti mul'ata mee sheer godha nama fidaa ergaan keenya nama danuu bira akka ga'uuf ati dirqama kan kee yoollee baatee dubbachuu didde warra dubbatu sagalee ta'i warra dubbatu kana sheer godhi laayikii godhiitii nama biraatiin ga'i dirqama kee bahattee jechuudha kun akkas. Waalaikum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatu hundi keessan warri salaamata qara'u jirtan baga nagaan dhuftani manni kun mana keessani sheer godhaa waan tokko irraa dubbachuun dirqama jechuudha. Obboleewwan keenya kun sagalee keenya barbaadu sagalee keenya dadhabne nu dadhabe hamma yoomittiin dubbadha sagaleen kun dhagahamaan jiru furmaata argachaa jiru jennee abdii kutuu dhiisuudha. Tokkoffaan sagalee ta'uu jechuun abdii kutuu dhiisuudha. Dadhabuu taatiyaa'uu yookiin salacha'amuu kan jedhanu sana dhiisuudha. Jarrinuu kan mana hidhaa keessatti ta'anii jechuudha. Bishaan guyyaatti ayilaandii tokko nama meeqaaf kennamaa fi hammaama keessa ciisaa kiisii gurraachaan qorra kanaan simmintoora ciisanu dadhabee otuu hin jedhin achi keessaa abdii nurra kaasanii nu eegaaru jechuudha. Nuti yoo warri bakkee carraa arganne nyaata guyyaatti yeroo meeqa nyaanne bishaan yeroo meeqa dhiqanne qilleensa gahaa argataa achi teenyee sa'atii tokko yoo danatte walakkaa sa'atii gabbaanee obboleewwan keenyaaf sagalee ta'u maaltu nutti ulfaata. Maaltu nutti ulfaata isinoo warri teessanii nama dhaggeeffattanu sheer gochuu maaltu sitti ulfaata itti kafalta mallaqa wayisi gaafata waa tokko birrii keerraan baaftu of jala sheer godhi feesbuukii kee hiriyoota keetiif sheer godhi miiseenjaraan maaliif sagaleen kan keenya jaraaf dawaadha. Doktora sagaleen keenya nuti jirra jennuun inni nuti kiisii gurraacha uffannee bakka hundaan as baanee dubbannuuf kun jaratti hamilee ora xiinsammuu jaraatiif gaariidha. Yoo irraa callifne dagatamne irra jedhee kan achi keessatti of hudhaa jiru kan achi keessatti of ajjeesuudhaaf guyyaatti achi keessaa qabamaa oolaaru kun abdii kutatee of miidhuutti deema jechuudha. Akka jarri ofi abdiin kutanne maal gochuu qabna? Hin galtu. Waa tokkoon sodaatina guyyaan hin darba. Rabbiin garaa qurxummii keessaa bultii saditti Yuunusiin garaa qurxummii keessaa baase isinis dukkana kana keessattuu obboleewwan kan koo mana hidhaa sana keessatti shamarranii otuu ji'atti xuriin isinitti dhufu otuu waraababaan isinitti dhufu achitti akka barbaadanitti qulqulleeffachuu otuu hin dandeenye dandeessanii ji'a meeqaaf achi keessatti dararama baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa hundi keessan mee nama meeqa akkamitti namni 40 wayii moo feesbuukii kanatu nama bira gahuu dide nama meeqatu isinitti mul'ata amma nama 44 argitanii otuu waa biraati otuu nuti nama arrabsine otuu nuti viidiyoo wayii finnee jirra jennee nama 2,000 3,000 laaltu garuu obboleewwan keessaniif sagalee ta'uudha gaafa jennee dhufnu nama 45 nama 40 irraan darbitan dirqamni isin obboleewwan keessaniif sheer gootanu kana jechuudha. Namni dubbatullee bar sagaleensa akka nama danuu bira ga'u barbaada namni obboleewwan keetiif sagalee ta'u kun akka ergaansa nama danuu bira qaqqabu sagaleensa nama danuu bira qaqqabu barbaanna bar. Garuu amma yoonaatti sa'atii daqiiqaa meeqa kurrifadheen ergaa kana isiniin ga'uudhaaf keessattuu warri afaan arabiffaa beektanu keessattuu warri ingiliffaan feesbuukii irratti tiiktookii irratti afaan ingiliffaatiin afaan arabiffaatiin bakka dandeessaniin sagalee ta'uu itti fufaa. Arabiffaan kadhachuudha arrabsuu otoo hin taane baay'een keessan tokkoon keessan immoo warra kiisii gurraacha uffatu kana qeequudhaaf baay'ee jarjartu tokkoffaa irratti warra kiisii gurraacha uffatu kana qeequu barbaaddu ani ofii kootii hidhamaa miti maal ta'eetanii warra rakkate wajjiniin fafakkeessa fala barbaaduudha malee warri jettan isin hin beektan jechuudha isin callistaniin dubbatina. Ustaazota keenya Ahmaddiin Jabal Baqqalaa Garbaatii ol hin beektanu keerii baga nagaan dhufte qashti sheer godhe. Dhugaan isinitti hima isin eenyu ol taataniitiyyuu warra kiisii gurraacha uffatu qeequu barbaaddani qoy tokkoffaa irratti
eenyu ol beekumsa isa kam qabaattaniitiyyuu warra obboleewwan keenya kanaaf sagalee ta'uudhaaf kiisii gurraacha uffatee isinii wajjin jirra jedhu hamilee cabsuudhaaf kiisii gurraacha nu uffataniiti furmaata kaa'i. Oduu furmaata kaa'uu dandeenya maaltu kiisii gurraacha nu uffachiisa akka addunyaan nu dhageessuuf kiisii gurraacha uffanna bar. Waan ummanni sun keessa jiru ummataan gahuudhaaf kiisii gurraacha uffataa bar namni. Malee jaallatee itti tolee bashannanuudhaaf muudii qabu uffataan jiru bar. Nuti gaafa awwala uffannee gabbaanu ummanni kun qorra kanaan simmintoo irra kiisii gurraacha uffatee ciisaa jira jennee akka ummanni xiyyeeffannootti kennee obboleewwan koo dheengadda uffata nagaa uffataa ture. Obboleewwan koo dheengadda akka barbaadetti bashannanutu hadha yeroon isa gatee mana qorraa kana keessatti mana dhiphoo kana keessatti. Mana dhiphoo kana keessatti kiisii gurraachaan hidhamanii akkanatti affanamanii jiru. Sagalee ta'e jecha jedhu miira nama keessatti uumuuf malee ittiin bashannanuuf miti. Yaa warra beekumsa ana malee jettanu wut jettanu baay'een keessan naqaba nagadhiisaan jedhina. Yoo dandeesse sagalee ta'e yoo dadhabde callisi warra sagalee ta'u warra kiisii gurraacha uffatu. Ati Baqqalaa Garbaatii ol yaaddeetii waa'ee kiisii uffachuu irratti. Ati Ahmadiin Jabalii ol yaaddeetii kan itti warra kiisii gurraacha uffate obboleewwan keetiif sagalee ta'u kanaaf. Ati bar keessattuu kan immoo yeroo kana fa'i wut jedhu warra Suudi Arabiyaadhuma keessa taa'e har'a carraan jara gatuu dinnaan guyyaan ammallee jaraaf guyyaan nama gata bar. Warri har'a yeroo guyyaan jara gatee jennaan shamarran har'a guyyaan jara gatee jennaan mana dhiphoo sana keessatti otuu waraaba baanitti dhufee otuu dhiqatin otuu uffata jijjiirratu sa'atii barbaaddetti jijjiirrachuu feetu yeroon isii gatee jennaan achi keessatti akkasitti hidhamtee teessu ati bakkee teessee gaafa obboleewwan kee kanarratti seeqtu gaafa obboleewwan kee kanarratti muudii qabattu bar ati namummaa maali sitti dhaga'ama namummaan sitti dhaga'ama bar gaafa hiriirri bakka adda addaatti gaafa Hacaaluu Hundeessaa du'e sagalee ta'uudha justice for Hacaaluu jedhamee suuraa Hacaaluu Hundeessaa akka suukkanneessaatti du'e ijoolleen qabattee baatu suuraan Hacaaluu sun maxxanfamuudhaaf toleeti gurraaf tolee ilaaluudhaaf warra ilaalu toleeti yookiin bashannanaaf suuraan Hacaaluu sun qabatamee ba'aa jira akka Hacaaluun Hundeessaa itti ajjeefame akka inni suukkanneessaa keessatti ajjeefame addunyaatti mul'isuuf miidiyaatti mul'isuuf dhageettii akka argatuuf malee bashannanaaf miti. Kan har'a nuti kiisii gurraacha uffannee poostii goonu kan nuti isinii wajjin jira jennee wanta kanaan gadi baanuuf akka ummanni hariin xiyyeeffannoo sana akka obboleewwan koo obboleettii koo kiisii gurraachaan maramtee jirti. Mana dhiphoo sana mana qorraa simmintoora kiisii gurraachaan uffattee ciisaatti akka namni xiyyeeffannoo isaa wanta kanarra godhee warri illee rabbi qalbii isaa gogsee jiru akka qalbiin isaa isaaf laafuuf. Fakkeenyaaf warra qalbiin gogee baay'ee jira utuu kana arguu waa biraa intini jedhu. Qalbiin isa rifatu obboleessa isaatiif obboleettii isaatiif qalbiin isa rifatu dhugaan isiniin jedha waliif daddabarsaa viidiyoo kana sheer godha warri dandeettii afaan arabiffaa dandeessanu mootummaa Suudi Arabiyaattis haa ta'u amma namni baay'een sagalee keenya dhagahee sagalee ta'uu jalqabee jira araboonni illee jechuudha kadhataa jiru obboleewwan keenya kanaaf maaloo hin azzabiniiti gadhiisi mootummaa Suudiitiif illee dhaamsa dhaamaa jiru arabiffaan isinillee hojii keessan itti fufaa afaan dandeessanuun TikTok irratti batalay asirratti numatu wal dhaggeeffata TikTok irratti garuu yoo arabiffaan dubbatame nama danuu dhaggeeffachuu danda'a achirratti jechuudha. Kanaafuyyuu obboleewwan kan koo maaloo warri gaafa namni waan kana irratti ajandaa godhatee jedhu gadi baatanii qeeqaaf waan adda addaatiif naqabaa nagadhiisaa jettanu otoo itti yaaddanii baay'ee natti tola itti yaada sis guyyaan gatee waan kana keessa dhayxee ciisuu dandeessa bar dhugaan isiniin jedha. Akkammoo furmaata barbaada furmaannis barbaadamuu qaba sagalee qofa ta'uu miti yeroo hunda rakkoo qofa dubbachuudha furmaata irratti hojjechuudha qabna maal gochuudha qabna waan goonuu dhabne bar obboleewwan keenya kanaaf yoo mallaqni guuramee hin ba'a jedhan Oromoon miiliyoonni addunyaarra jiru kun guyyaa tokkichatti warra kana baasuudhaaf qophiidha kara mallaqaatiinis akka bahadutu nurkaa balee bar ijoollee kanaaf rabbumaan kadhadhaa batala yaarri guyyaa jumaati bareechaa du'aayi godha du'aayi bareechaa du'aayi jabeessa guyyaan har'aa guyyaa jumaati yaaboo rabbiin furmaata isiniif haa godhu yaa warra mana dhiphoo sana keessatti dararamaa jirtanu rabbiin hunda danda'a guyyaa jaallatamaaf kabajaa kana keessa du'aayi isinii godhaa jirra yaa rabbi furmaata godhiif yaa rabbi ati du'aayi nama sababa gootee dhageessu hin beekamu yaa rabbii kiyya nu gammachiisi obboleewwan keenya kana mana dhiphoo sana keessaa baasiiti qilleensa gahaa argachiisiiti yoollee ajjeesuu barbaadde biyya abbaa isaanii keessatti akkasitti cannaqamaa akkasitti mana dhiphoo sana keessatti illee lubbuu jaraan baasin yaa rabbii kiyya hin dandeessa situ nama uuma situ waan toluuf waan badu hundaa gochuu danda'a waan ta'eef waan toltu godhiif ijoollee kanaaf
obboleewwan keenya shamarranii mana hidhaa sana keessatti akkasitti tasaqaayyaa jiranu abbootii keenya nama gurguddaa cobxoodhaan akkasitti diraammofti achi keessa jirtu kana ati furmaata godhiif yaa rabbii kiyya hin dandeessa yaa rabbi ati naman tuffattu sagalee keenya kana nuuf dhaga'i yaa rabbi warra qalbiin gogee ijoollee kanatti garaa jabaatee achitti ilaalu jechuudha waggaa lamaaf ati mee garaa laaffisi yaa rabbii kiyya aamin jedhe yaa rabbi ati arraba abbaa irraa dhageessuun beektu sababa godhime arraba koo kana yaa rabbi anasi kadhate ijoollee kanaaf warra qalbiin goge mootummaa Itoophiyaa illee garaa laaffisi dhugaan isiniin jedha yaa rabbi qalbii laaffisi mootummaa Itoophiyaa kanaaf illee akka ijoolleedhaaf furmaata kennu yaa rabbi yoo rakkoon immoo mootummaa Suudi Arabiyaa bira ta'e illee isallee qalbii laaffisi ijoollee kanaaf furmaata kaa'i yoo rakkoon mootummaa Itoophiyaa bira jiraatee galchuu jibbe ati qalbii isaa bani sammuu isaatti isa deebisi akka ijoollee kanaaf garaa laafee furmaata godhu ati godhu nullee warra achi as taa'ee achitti qalbiin keenya nu cinqamu nu saara galafachiisu nutis jaraa wajjin hidhaa jirra dhuga nutis bar gammachuun qabnu gaafa obboleewwan keenya akkasitti jismiin jaraa ciccite akkasitti rakkoo sana keessa jiraattu bakkee kana teessee gammachuu nyaanni ati nyaattu sin gammachiisu bar wanti ati uffattee deemtu sin gammachiisu bar sammuu keessa achitti hidhamee jira ree obboleessa keessa achi keessatti hummamee jira ree obboleessa keessa saqaayaa jira obboleettii keessa achi keessatti hummamtee du'aa jirti yaa rabbii kiyya ati garaa qulqulluudhaan si kadhachuu jirra ati mee furmaata godhime waggaa baay'ee dubbanne nu dhagahuu didanii amma nu dhageessis gaanuun jedhe yoo immoo zabana dhumaati tarii akhiru zamaantu dhiyaate zabana namni garaa walitti jabaatu ta'es immoo waan ta'e wayii nuuf himime bakka abdii kutanna akhiru zamaanii bara namni garaa waliin laafne keessa jirra kalaas isinis dhiisa hin cinqaminaa jireenya keessan cal jedhaa jiraadha kan jedhu wayiillee bar garaan nu gubate waan goonuu dhabne bar arrabsinee waa meeqa goone furmaata dhabne amma arraba keessaa baanee immoo du'aa itti ceenu sagalees furmaata akka ta'u bakka jirtanutti yaa rabbi ati birmadhuuf yaa rabbi ati birmadhuuf hin dandeessa ati birmadhuuf nuti humna hin qabnu bara utuu humna qabaanne garaan keenya laafaadha bar nuti warra humna hin qabne kun immoo rabbiin garaa keenya laaffise bar garaa jabeenya nutti hin kennine dhugaa warri immoo qalbii isaa namaaf rifatu humna hin qabu ijoollee kanaaf furmaata kaa'uuf warri immoo furmaata kaa'uu danda'u rabbii qalbii isaa jabeesse maal gootu ilmi namaa biratti namummaan qabu bar obboleettiin qaba jedha haadha ofii faarsa haati namaa isa biratti kabajan qabdu bar obboleessa koon jaalladha jedha haadha koon jaalladha obboleettii koon jaalladha garuu olumaaf garaan isa rifatu maal godhe warri qalbiin isaa rabbiin rahmata keessa godhe humna hin qabu sagalee ta'uu iyyuu akka abdushee kana boohuu malee halkanii guyyaa isiniif boonye maal godhatu waan boohuun isiniif du'aa kadhachuun isin baasa ta'e guyyaa tokko achi keessan bultanu maal goon wama isinii goonu dhabne bara obboleewwan kiyya garuu du'aadhaan takka isin biraan hafne sagalee ta'uudhaan isin biraan hafne abdiin kutatina abshira wallaahi guyyaan kamuu numa darba dhugaan isiniin jedha hin darbu wanti hin darbin hin jiru akkuma halkan taraa guyyaaniif halkan taraa wal darbaa deemu gammachuunis ni dhufa akkuma gaddi jiru akkuma har'a cinqamtan kanatti teenaa taasiftanii haasa'uudhaaf jirtu gaaf tokko duraan akkana turre waggaa tokko dura waggaa lama dura akkana manidhaa keessatti uumamnee jetteetu teenaa taasiftee haasofta abshira obboleettii kiyya obboleessa kiyya abbaa kiyya kan achi keessatti har'a abdii kutattee jirtu abdiin kutatin rabbiin abdiin kutatin laa taqnaxuu min rahmatillah abdiin kutatinaa garaa keessan hin muratinaa rahmata rabbiirra nutis hanga dandeenyeen haga rabbi humna keenya nu dandeessiseen sagalee keessan rakkoo keessa yaaboo natti hin dawwalinaa maaloo natti hin dawwalinaa maaloo isinillee xiyyeeffannoo keessa hanga gaafa ijoolleen kun galtee dhumtuutti wanti hin dhaammadhu dhumarratti gaafa jarrii wanta kana nuti dhiibbaa uumnee jennaan ijoollee kana xiyyaara lama sadii fuudhanii galanii booleetti suuraa kaasanii ijoolleen galuu jammarteetti jedhan hin dhaabina akka durii sana yeroo baay'ee shawwadamne bar ji'a sadi afur dura shawwadamaa turre gaafa nuti akkana dhiibbaa uumne addunyaan sagalee tokko wal duuka sagalee taate xiyyaara lama sadii wayii ergu ijoolleen xiyyaara lama sadii dhaqxee booleetti buuteetiyyuu booleerratti suyuudii buutee alhamdulillah itti warri galte rabbiin galateeffatti ijoolleen keenya galteetti jennee nuti jaraa wajjin rabbiin galateeffanneetuma dhiifna nama 98 achitti hafaa bar namni 2,000 galee kana gochuu dhiisuu qabna dhugaan isinitti hin wanta kana gochuu dhiisuu qabna jarjarree harka kennanne jarjarree asumaan wama xiqqoodhaan gammaduu hin qabnu gaafa ijoolleen keenya galtee dhumte gaafa immoo mootummaan kun hunda jaraa galchee fixe warra
Anaa nyaatu hin qabu dhugaa isinitti himna. Isinumti galtanii kaatanii lammaffaa ammas karaa baaraatiin naqabaa nagadhiisaa ammas lakkiisuu diimalee jettanii yoo dhayxan wanti nuti mootummaa komannullee hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf. Gaafa mootummaan kun isin galche warri amma yoona karaa Sumaaleetiin karaa Jibuutiitiin markaba qabachuudhaaf muddamaa jirtan warra achi keessaa sana argaatanii miti. Garaa anaa nyaatu hin qabu sanallee ofirraa dhaabaa. Waan dandeessanuun biyya keessan keessa jiraadhaa. Biddeena yerootti tokko nyaachuudhaaf hawwite kana Itoophiyaatti yoo hangam ta'e hin dhabdu bar. Biddeenni tokko rabbiif kakaadha hin dhabdu taa Itoophiyaa keessa jiraadha. Eessa dhaquudhaaf qabamtee dhayxee ammas uumamtee achi keessatti duuta cinqii sanatti hin deemin. Bakka hundaan hin jedhina gaafa galtan nagaan ta'a biyye. Waan dandeessan biyyuma keessatti yaalaa jireenyi isa duriitii miti. Suudiin jedhanii dubbatan isa akkuma durii kana bara durii dhugaadha. Ummanni deeme of jijjiiruu danda'a yoo Suudi Arabiyaa kana deeme biyyi Suudaaniyyuu dhaqee of jijjiiruu danda'a duraan namni. Har'a garuu bara kana biyya kee keessatti hamma tattaafattee jiraattu biyyi Suudi Arabiyaas ta'e maaluyyuu hin jiru badee jira. Wanti waan duriitiin sammuu kee keessa of keessee yoon biyya galee nan rakkadha danda'ee hin jiraadhu dhaqee kana ta'udha itti dhayxee baharaan achitti mana hidhaa keessatti duutuuf hin jiru yoollee galfamte maaloo biyyuma keessa taa'i. Waan rabbi siif kenne ta'abbadhu. Jiraat hin duutu hinuma jiraatta guyyaa kee malee hin duutu. Wanti itti fiduu dandeessu hin jiru kunoo akkana tasa qaayyoo yoo ta'e mal. Kanumaan isiniin jedha karaa TikTok irrattis xiyyeeffadhaa. Ijoollee shamarraniif dhiirillee arabiffa dandeessanu karaa nagaatiin alkalimatu xayyibatu sadaqa akkuma jedhan karaa nagaadhaan ijoollee kanaaf maaloo kadhadhaa mootummaa Suudi Arabiyaattis haa ta'u warra kaanitti illee dhaamsa dhaama akka jarri sagalee ta'anuuf. Dawlaa Arabaa hundatti arabiffaan boohaati gara laafeffadhaa. Namni rabbiin garaa laaffisuun beekamu arabiffaanis afaan dandeessanuun kadhadhaa. Jarri isa nuti walitti dubbannu kana rakkoo kana walumatti maarra bara afaan kanaan. Jarri arabiffaa yoo ta'e yookiin ingiliffaa yoo ta'e malee kana dhagahuu hin danda'an. Kanaafuu hedduu tokko isin jaalanna warri mana hidhaa keessaa abshiraa isiniin jedha Dr. Abduseen keessan. Oromoon miliyoonni 60 isinii wajjiniin jira isin wajjin cinqamaa jira. Warra rabbi qalbii gogse malee Oromoon isin wajjin jira. Abshiraa yoomuu isinii wajjin sagalee isinii ta'uu hin dhaabnu isin immoo warra jala jirtanu sheer gochuun dhaabina eenyunuu haa dubbatu waa ijoollee Suudii irratti sheer waliif godhaa galatoomaa nagaan keessan isiniif haa baay'atu isin jaalanna.